Arrallee qabanneetu dhufne qophii mana murtii gurraachaa. Abbichaa kan jaalanneetu fiiga dura kaachaa. Manni murtii gurraachaa onneeteetii fi qalbiitee walii galcha. Yoo haqa jibbitee sodaattee gaggoggodhatte akka lukkichaa mataa ol si qabachiisee si godha abbaa qabu irree fi haqa tokkicha. Daawwattootaa fi hordoftoota namootaan hedduu jira. Kan haqa dhoysuudhaaf deemu karaa haqni immoo ifa ta'a. Gowwaa qofaatu irraa maqa irraahis gora jechaati eegalla qophii mana murtii gurraachaa. Mataa ol qabatee bookkisa akka leencaa. Yoonii fi ati arrabsite deem jetteen akka harreechaa. Abadan sin dhagahu du'ee bada addunyaarraa si galcha. Daawwattootaa fi hordoftoota walaloo qopheeffadheetii miti waanuma na afaan dhufeen je'e rabbii na afaan kaa'ee inni rabbii tokkicha. Har'a wanni nuti qabannee dhufne daawwattootaa fi hordoftoota keenya mana murtii gurraachaa irratti namootaan Hamzaa Sheekh Jaabir Alii Sufyaan irra viidiyoo sobaa sagalee iidiit godhee sagaleedhaan irra kaaye ja'anii odeessaniitu jira. Warra akka gurbaa Kanaadaa jiru Jaafar Bayaan fa'a. Maqaa isallee dhahuu hin fadhu maaliif jennaan haa taatu ummata hedduu tokkootu jala jira. Kahumaan fahamne kan gariin akka sarichaa kan waan itti kannan qofa fuudhan funyaanin lafarra kaachaa. Ummata akkasiitiifiin himuudhaaf dhufe qophii tana qopheeffadhee akka leencichaa. Namootaan garii kan haasawni kiyya kun isiniif hin taaneen jira. Baha as jalaa fiigaa kaachaa. Anammoo yeroo hunda haqaafiin bitama haqaafiin bula hin tahu akka sarichaa mataa gaqqabadhee hijibaan hin bulu. Leenca ilmoo oromtichaa. Dubbii tana naqa baasuu dhufe. Eda intaloo Alii Sufyaanii waliin haasawan san ni beeytan. Intaloo Alii Sufyaanii wajji haasoyte. Ta sagalee sanis irraa waraabbatte. Ta gartee ummanni Hamzaa Sheekh Jaabiritu sagalee tana uummatee fide aappii tokkotu jira siin jaanii bara aappii tokko $28 bitta ja'anii ummataaf waan hin taane odeessaa turan. Warri ka Jaafar Bayaan faan intro gabaabduu tana booda walitti dachaane na wajji turaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في وردفتوتا مدخيسون بكم جرتني السلام من خيسن برنا فاقو أنا أبليس خيسن حمزة شيخ جابر ورنا جالتو في ورنا خبجون دانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورنا جال النفي ورنا خبج نفيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنسني قالوا كبو في والنسن بيخو كبدا يرو هندا أبا في تنبرة في دني أبا في تنبرة ليتني وان في تيوجي تشاول تنيس أنما ilma oromtichaati. Haqarraan dabu namaa jecha mataa qaqqabadhee kijibaas hin barbaadu kararraayis hin daddabu. Akkuma gartee namootaan garii feesbuuka kanarra barreessan maaliif barreessan an nama islaamaati. Nama islaamaati. Hamzaa Sheekh Jaabir naan jaan. Sheekh Jaabir Sheekh Abdurrahmaan malee Hamzaa Sheikh Jabir Abdallah Liwaa'ul Islaamii miti. Hamzaa Sheikh Jabir Sheikh Abdurrahmaan malee Hamzaa Liwaa'ul Islaamii miti. Doktor Liwaa'ul Islaam kabajaan qabaaf nin jaaladha. Garuu immoo mana murtii gurraachaarra ni dhufa. Sayadfa'u thamana dhaalika. Dubbii osoo nan dubbisin haasaweessan sheeyni inshaallahu ta'ala mana murtii gurraachaarratti adda isiniif baasuudhaaf jiraan. Eegana gana jee booda namootaan garii gariitii jira. Kan gartee Hamzaan viidiyoo tana
فابريك قديتي في دي نورتي خجيبها جرا خنجتن اوكي ولينا لالو داوتوتا في وردفتوتا خي أنا سنرت ولنين كجبوف تكم ما نسيتون جرتو خجبني سنرت خجبه نمان زلمو في تكم ما نسيتون جرتو إذا انتلو علي سفياني ولين هاسويته تسغلي را ورابته وان اسين جتو انا وجه اگي فنيت ان شاء الله تعالى ايغا سغلي غرتي لفجرتو تهو بيني بودا خلت من خرق اوبيتيان توتيان نولين داودا سالين ديبسين جدين ديبسو ميو صاحبتي يا نبي رجرا ميو تكانا موغا جرا مكاشي داون بربادو نجرتينا موغا هاي علي سلام تانا قافتان جين هل كان سامي قتي سا 12 مو سا وادا سايتنيني خنا سورة سايتنيني خنا سلام تانا قافتان نين ديبسيف نداولي جلان كاسي جلا خامنن هل انو هوغو جلا خامنو الله لين داولي لين داولي ولين جن لا بولي متي لين لكوسا مكاي سانا مهدو بناتاني نانجتي ميون جناني ني تانا يدوني خاصيتين جرا دغه علي تاتي الو توباتي مار كو قبا متي سين راجان كبو جيبيتا نان اوكي يا استاذ خني برنتي سين سيني نما بيراتي ني تكستي علي متي لوني والخالد تراي هيا كنا جيتوما هيا بيفهمنا غادي اوبليتي تي اسلاما صوره كت فيسبوك قرات بوستي غوتو تنا ديره هدوتو تو ديره تاني تانتو زيناتي دلغا صورات نغوتو فيسبوك قرا حسين انجي هيا استاذ خنيا غلطو مانين كاسان جين صورات كله بدو فيسبوك لان قبو صوره حسين انجي في ربي سبيديره تادل بوغ في برينو هيا جيتني نكستي فيسبوك رانين كاسجيني ولي راچ فنتي كو تايتو دقيقه خدمو كنا تاي تليجرام نيك أبدا نانجينا برس نيك أبان جين نايرجي جين نين إلجيب زين أرجو تليجرام عنده فيني برس يقوله وادا سيني نانجي وسيو جنا سابر بعدا وادا كم جيت سينا مي والله جنا خدو جي والله جيت نين كخطيف والله انت جيتون أم بريفة منقوتو سيني قالي أرمو بريفة ما هنقوتو بريفة ما نبرسوني إني برسي بريفة ما والله كنا جو برسي كنا جي نا برسي سيدي أكاسيتي أسونا يرجع أنا جينا نجي والله جيتين سنرا كوبي قولي والله سنرجف جدا نرجف أشمرها سوي يقولي بقى واداي فانا سنتي جاسنيك أبداي المونيك أبداي خنا جينا قافتو يقولي فيسبوك غبرة ومال بربادا خنا جو يقولي سن اللي قدي مليون برا جبتني فيسبوك خان رسولان انت خاسي من نان جو يقول أكن جينني مليون موجا جرتوت أتنانجتي أتي أكيدتوني فيسبوك خنا روانين بربادو ناني تاجي ني نانجت مليون ناي أتي ألينجين فيسبوك هم غبرة لا وان بربادو نبيتا وان فيسبوك راني بربادو نماني تا إنجين جنايني وانا أتي بربادو سيف دا صورة خاصي نانجي هايني خاصاجيتين صورة دي يان خامنني ني تبتن سياني نو تبتن سي قالت جو سمجو بريفة ميسا والله وبالله بريسو أني بريفة ومسنو ديبسو ندردبي تانا داوتوتا في وردفتوتا انتلتو وجاء سواجرتي namoota gargar haasawa isiniin fixachiisa jidduudhaanin waa isinitti himuu barbaada. Yoo abbaa jibbitan haqan jibbina. Ani akka Hamzaa Sheekh Jaabiritti namni hedduun anarratti duuleef harka hin kennu abadan. Takkittii tana beekaa. Namni hedduun footoo Alii Sufiyaan gaarii godhee lalaxxafeef harka hin kennu. Maaliif jennaan haqarra akkaan jiruuniif beeka. Akkaan nama hin zallamneeniif beeka. Waliigalaa jirra. Oofaan wajji dhageeffadhaan mallee. Rifachuu jechuun gizeen dadhabu sanboota irra osuma halkan kana sa'a laataa sa'aatiin irraa kaase haga ilaa ganama zuuritti haga ilaa subii haga ilaa ganama sa'a tamaaniyaatti milyoonni dhageessi milyoon mana keessa hojii jiru milyoon na biraa rafteen jee na biraa raftuun milyoon hayyee raftee jeetiin jana kophaati jeegaalaa barreeffama barreessaaf amala nan deebisaa fi naaf deebisa barreeffama kana akka duukanatti na deebisa Alii Sufiyaan barreeffama isaa kana dadhabee jiniin sa'a zuuriidhaa kan irratti dawwalee ijoollee shanii tana irratti yaa ijoollee raftaniin jee rafnee amma hirriibaa kan hin jaan bara Alii Sufiyaan hattuu qabee gaa'een jeen eenyu na Alii Sufiyaan qabee Alii Sufiyaan moo hin amannu kottu nan jaan hayyee amantanii amanuu baattanii isiniif hin fidaayeetiin ka'ee fiigee ka'aasaan siirri jiruuniin kurna farraan innaa jarjaraa jechu miilan gabbuye kurna faa gubbarra ka'aasaan siirri jiru irraan faddee kana idduudha innidha kana idduudha barreeffama kana inni akkam godhe minaa barreessee laayina irraan beentana idduutti imaarra odoon fiiguu jalaa isin dubbannee barreeffamni barreessaa laayina irraa maa baataan an jee bar majjaanan guuttadhee fiiguu majjaanan guuttadhee imaararra oloo deemu jiran jeen ana gana jaa ofii majjaana kaardii qarshi dhibbaa naa guutuun taphittu inni osoo nan kalaama tokko majjaana naa guutin jiinin
كاردي دي باتنا سيني أو كنا أما فيجي إمارة ولا من جول لدافع لما فارول فيجي دقو مسيجي نرتب مسيجي مالك هاي مسيجي ما تنا رب يجي ثم تشالي سيا بارك تنجرا أنا ما أنت نتبرت تنجرا Gammadde. مالين قمة جوا Miseen mallaqaa sinaan agarsiiftee bareedaadha. سينجر سيسار ركون قبو yeroo kana obboleessi keenya asliin naas na afeeree dubbii tana adda baafachuudhaaf jecha michoodhas afeeree warra isii wajji turellee afeere haqni haqa ka asliin haa galatoomu wallaahi namootan garii akka biraatti isa laaluu maltan an appreciating godha maaliif jennaan mucaan kun afaaniin illee akka fedhe yoo jee asliin qalbii isaa keessatti haqaa jira wallah yeroo hundaan nama haqaatii wajjin jira abbaa fedhe haa ta'u ha asliin dubbii qabbaneessuudhaaf michoo tana fide namootan garii feesbuuka kana gubbatti maal godhan ustaad Alii Sufiyaan gaafa durbeeyna akkana nama gaariidha marree gaariidha isa ol qabanii isa malaayikaa nabiyyii godhanii ana shayxaana na godhuu barbaadan yoo niifitun bakka nuu geessi jettanii yaaddan haada fidheereessitan haada fikkuttan akkasitti quba qabaadha namootan tokko warra akka gartee haasulleen fadhu mucaa darasticha Mu'aaz Naziif jedhaniin kana waa hedduu isaatii jira isaasii mana murtii gurraachaa inshaallahu ta'ala akka inni gartee Minisootaa keessatti shamarran amma asirratti dubbachuun hin barbaachisu dhalaalee akka inni godhee jaartii isaa tan Awustiraaliyaa tana fuudhe hundinuu dooseen nu bira jirti. Himeetiifin jira yeroo hedduu Mu'aaz Naziif maaliin je'een aboo shuuroo oowwituu tan aarrirraa yaa'u osoo bishaaniif biraan qabne qomatti si maxxanuudhaaf teessi qomatti maxxanuudhaaf deemti ammoo ijoollee Sheekh Amiin Ibroo wanni nin dhaamuuf ani kabajan isinii qaban mallee abbaa keessanillee dubbiseetiin jira Sheekh Amiin Ibroodha namaan kabajaa qabuuf itti dhadhaquu hin barbaadu karannin taanenis deemuuf hin barbaadu dooseeleen hedduu jira ni beeytan isinitti nimu haa taatu isinitti dhadhaquun barbaadu kabajaa fi jaalalan abbaa keessanitti dubbadheetiin jira lafaa kaatanii wanni isin barreessitan ani guyyaa sadi duraan ammaariitu je ani guyyaa sadi Alii Sufiyaanii wajji wal qunnamnee akkana gaarii malee irraan beeku marree malee irraan beeku hoggaa je'e inni kun gaariidha Hamzaa Sheekh Jaabir badaadha namaa ibsa waliigallee niin harka waan deemaa jiru tanaaf gurra keessaniin dhageeyaa warri guyyaa sadi nama gartanii nama madaaluu feetan guyyaa sadi garte ammaar guyyaa biraan agarre madaaluu feeta garuu online irratti ol baatee mutaabiiyaa hordoftoota kee kanarratti isa gaarii goote ana hamaana godhuu barbaadde no way karaan hin jiru akkasumatti munzir hedduu Mu'aaz dhiyaatanaaf fakkaata naafi munzir walitti illee dhiyaannu haa taatu garuu kabajaa abbaa isaatiif jechaan isa kabaja qabbanaa'e munzir yoo suuta deeman suuta qoreen nama dirti kuni dhaamsa kiyya kanin ijoollee lamaan sheekaatiif qabu waaniin sheekaaf kabajaa qabuuf jecha keezii teessan achi dabarseetitiin keezii gurbaa Mu'aaz Naziif jedhaniin arrabaan dhadhaqu kan inshaallahu ta'ala mana murtii gurraachaa irratti mixaaxa gubbaa kaayamuudhaaf ta'a mixaaxa gubbaa kaayamuudhaaf ta'a أين المفر يا معاذ أي سبكية اتباعه يرو هدولا خنين دنينا سيخن الرمو ستي قوتمت ويلك إن شاء الله أما موقع بيتنا خيستي سندبدو يو تندرت توبت وإن لم تتب يو أتي تندرت توبني ستدفع ثمن ذلك قتي وان جتيني خفلتا نبيت وان انجي بكانين جيا انت بدوسي الدنيا انتو نصونا رتي دولتي نغرتا أكان أركان كنني أبدا أركان لي خنو فكان انتيني نبيتاسي
Okay, isinittiin dheereysu. Na wajji dhaggeeffadha ammallee. Amma gizee tananinin miseejii sana waa ilaale gizee ijoollee hulaa irraa balee tumam nu gorsiisi jaallatee tumam barreeffama isaa kanaan barreeffama inni karatti akkatti ilaal akkana si godhee akkana si godhuu kana hunda karatti hin garreenan gizeen oloo seenu barreeffamni kun kanuma ajaa'iba kaa ilmoo namaa hin jenne kana jawuttiira ijoolleen lafatti ilaaltee tuma astaghfirullah lazii wallaahi wabillaahi kariim sheekarra waan hin taane keessa isaanti naan jaanii ijoolleen natti qawwa eegalte. يا جولي والله وبالله انا امنت وامنوا باتني قال لكم ندول ولا انا غدان جينا وبسال انا وبسال غدان جينا تاني خرجتشون خيسن الرابر ريسات ترتني عمار انت لو يساوي جدل يديتو خنجت شاجر همزامتي مال جت منذر خفجاواني نسني قبو في نسن دب ساجرة مال جت هيمي warri gartee zulmii hin sodaanne warri gartee zulmiidhaan guddate akka Jaafar Bayaan rabbii isaa firii takka hin sodaanne waan rabbiin ta'ee hin barin ana zulmiidhaan saahiboottan isaa walitti qabatee irdii obboleessa keenya daa'ii islaamaa ustaad Alii Sufiyaan deeffisne eessa si biraa kutan warri ati walitti qabatte irdiidha deebifna jettee eessa si biraa kutan yaa Jaafar hin beeyne hin baranne ganaadha baratta ganaadha gatteessee Aliif jettee waa'ee mana murtii gurraachaa qaraata bani gurra kee dhaggeeffadhu sheekkanatichi irratti walitti qabatte eessa si biraa kutan aharabuu mink si jalaa baafatanii moonii rafanii riibni isaan fudhate morafanii ribni isaan fudhate naayimi gurbaa tokko fidate sheekha je'ee gurbaa san dhoqqee harka keessa lallaaqachiisu jira gurbaa san hoggaan laalu haasawaa wedduu hin beeku wanni isin ja'u yoo na dhagayaa jiraatte Jaafar Bayaanii wajjin eela gadi hin bu'in Jaafar Bayaan eela keessaan baane keessa gabbu'ee jira irdii obboleessa keenyaatti maa macna al-ird maali irdiidha jechuun eeysaaf iddawaan akkana eenyutu isinitti hime asamictum min aabaa'ikum abbootii teessan irraa dhageessanii am ji'tum bihaa min cindi anfusikum alkadhaaba lubbuu teessan kijibduu biraa fidattanii meena hima ani anuma kanuma beeytan sanii duba daawwattootaa fi hordoftoota intalootu ragaa bahaa jira as jiddutti wanni isinii fiduu fadhu sagalee gurbaa Jaafar Bayaan ja'aniin kana kakajibuu hin sodaanne kagartee hamzaan ni kijibanaan jecha hamzaan dajjaale ana dajjaal na godhee Alii Sufiyaan nabiyyii godhaa hamzaan ni kijiba jecha Alii Sufiyaan saadik godhaa haasa'u kana intaloon hoggaa haasoytu mee akkam jettan intaloo tanaatu himaa jira maal ja'amee na hojii dhageeffadhaa Jaafar Bayaan waan inni jiru amma garuu gaa waa'ee nama tokkoo nama da'awaadhaa xiqqeessuudhaaf da'awaa keessaa galchuuf mataa qaqqabachiisuuf itti yaadame sagantaa inni qopheessitu jira sagantaan kun waa lama keessaa tokkuma taha takka viidiyoon inni fidee dhufe sagalee inni fidee dhufe sun sagalee dharaaraati because softweeriin voice changer jedhaman Google gootanii ilaaluu dandeessanii maallaqa itti kafaltaa doolaara 20 fi 30 itti kafaltee torbaanirraa amatarraa haati bittuu jira because softweeriin voice changer jedhaman Google gootanii ilaaluu dandeessanii maallaqa itti kafaltaa doolaara 20 fi 30 itti kafaltee torbaanirraa amatarraa haati bittuu jira because softweeriin voice changer jedhaman Google gootanii ilaaluu dandeessanii maallaqa itti kafaltaa doolaara 20 fi 30 itti kafaltee torbaanirraa amatarraa haati bittuu jira softweerii hedduu sagalee namaa jijjiiruu jira softweerii sanis fayyadamuu danda'a yoo ammoo softweerii san ani xiyyaaf akkasiin amana waan hamzaan Sheekh Jaabir fide san ani dhugaadha jeen fudhadhu akkuma amma gartan Jaafar Bayaan sagalee waliin mummureetiti doolaara 28 bitama namni guddaan ilmaan qabu hoggaa kijibe manni murtii gurraachaa gad hin dhiisu manni murtii gurraachaa hurkaa irraa buusa akka inni seenaa keessatti yayyaadatee if sossobee if jiraachisu isin barsiisa
dhagahi. Dubagaa sagaleen obboleettii teenyaa ganaadha itti fufa. Jidduudhaanin isinii haasawaa fitu jira. San qofaa miti mucaan tokkos OMN tanarra dalagana fakkaata. Ali Sufiyaan dur wal beeyna jee haasawe. Mee mucaa OMN irra dalagu san maqaan isaa eenyu? Mucaa san yaa na yaadachiisa. Isa saniitutu waa'ee Ali Sufiyaan irraa barreesse. Ali Sufiyaan irraa maal beeka jee hoggaan laalu. Lakka akkanumatti gartee Jaafar Bayaan fa'aa tumseefiif tumsu jira malee hooyi hin ta'ina. Akkanumatti kaatanii hin fifiigina. Obboleessa keenya isiniif agarsiisu. Khadiir Maamar Raabiidha. Khadiir Muhammad Raabii jaaniin. Khadiir Muhammad Raabii hedduu na gammachiise dhiira sammuudhaan waa laaltee dubbattu. Xinxalteetis dubbattu. Siigalee waa hedduu barreesse. Namni muslimaa walumaan tolaa barruu bareedduu takka bara. Wanni inni barreessaa jiru waan gaariidha. Nama mana gubate bishaan malee gaazaan itti hin dirmatanii jee dhuga. Warri gartee akka Jaafar Bayaanii fi warri akka Alii Sufiyaan irraa babarreessee ana alan na dhiisuu kun dhugaadha ummataaf ni mul'atti. Ummanni yoo beekaa dide malee. Anarraa barreessaas jechaan jiru. Hamzaan gaariidha ja'as jechaan jiru. Anammoo akka dhiiratti badiin balleessaniin furadha. Ilma namaatiin balleessattiiniif beeka. Badiin balleessaniin furadha. Garuu mee Alii Sufiyaan badii isaa fudhate jechuun samiin aannan roobde jechuudha na dhagaya. Isin hin beeytan waan isin hin beeyne hedduudhaan beekaan. Hin beeytan isin. Alii Sufiyaan intala tanaa wajji haasawe garuu gabbee haasawe jechuurra du'u irra wayyaaf. Rigalee wallaahi du'u irra wayyaaf. Du'u iffannisuu irra dhiyaataaf. Tana mushkilaan ilma namaatiin balleessaa beekuun dirqama. Ifiif mana murtii gurraachaa dhufee seeni ani sanneene manni murtii gurraachaa hulaa takka qaba. Yoo seente irraa bahuun nama dhiba. Xabaqaa feete yoo fidattees xabaqaan kee fiigee caccaba. Akkasitti naa hubadhu yaa bada gurbaa. Waliigalee obboleessi keenya waan bareedduu barreesse maal jedhee yaa lammiitoo Oromootiyya. Haalli nuti itti jirru kun haala nurraa fokkota. Haala nurraa fokkotaa beekaa. Roga amantii fi caasaa sabummaa keessatti illee akkaan nama qaanfachiisa. Dhugaa keeti akkaan nama qaanfachiisa. Yookaan nama saalfachiisa. Obboleewwan keenya lamaan wal dhabaniif jennee wanni nuti tokkoof harka tumnee tokkoof harka tumuu tokkoof harka tumnee tokkotti harka tumnu maaliif? Gaafii isin gaafate. Ijoollee sammuu qabdi jettee yaaduuf gaafii tana dhiyeesse. Naaf gala gaafiin ta'e obboleessa kee. Naaf gala gaafiin ta'e. Namni haqaan deema haqaan sosso. Dharaa fi kijibni immoo nama jalaa hafa. Sossobee lafa si darba. Haya gaafii isin gaafate. Haalli kun haalli akkanaa kun waan nurraa eeggamuu miti. Kan obbolummaa kan obboleessummaa kan lola jiru obboleessa keenya. Kan lolaanii jirrus obboleessuma keenya. Nuti ammoo jidduu isaanii lamaanitti daaddaa yookaan nagaa buusuu qabna malee wanni gaazaa fi baanziila ittiin dirmannuuf maaliif gaafiidha. Deebisaaf maali wanni gaazaa fi baanziilaan itti dirmannuuf maaliif? Okay, achitti hin dhaabne obboleessu keenya. Waan tahuu qabaatii miti yoo tokko karaa bahe akka malee arrabsoo fi jechoota hammeenyi isa hammanan ja'amne darbattee nuti jala yaanee oowwisuun nurraa hin jiraatu.
nurra jiraachuu hin qabu. Atiis dhageeffadhu gurra keetiin atiis dhaaphu jennee isaan lachuu addaan qabnee itti dubbachuu yookaanuu itti gad teenyee maritti haqaan dhugaa haqa dhugatti jijjiiru waan bareedduu barreesse. Alaa kulli haala obboleessa keenyaa galatoomu waan isarraa eeggamu kunoo namni gartee sammuu qabu waan akkanaati barreessa malee lafaa ka'anii amma mee fakkeenyaaf adda jechuun dubbii qabbaneessan jechuudha. Mee warri Alii Sufiyaan akkana gaarii maarree gaarii mitiin je'inaa jechaan jiru. An ammaa sodaadheetii miti kan inni akkana jechaa jiru. Haqa jiruutu kanaafiin dubbachaa jira. Akkasitti kanaa quba qabaattaniin barbaada. Yaa ambayyoo. Yaa ilmaan ayyaa ilmaan firaa. Akkasitti kanaa hubattaniin barbaada. Khadir Muhammad Raabi hedduu haa galatoomu. Nama sammuudhaan xinxaluun ilma hayyuuti. Khadir Muhammad Raabi naa galatoomu. Akkasumatti obboleessi keenya Ustaaz Sa'ad Muhammad Baaleetis waan bareedduu barreesse. Namoota waan bareedduu barreessan tokko harkaatiin jira. Garuu ammoo hooyhooyiin humaa takka isin hin baaftu. Hooyhooyiin teessan tuni siigalee dhuftanii amma na daawwachaa jirtan akkanatti. Garuu immoo waan hin fedhen gadhiisuu danda'a. Waan hin fedhen godhuu danda'a. Isinii hooyhooy je'e. Walaakin ani mataa kiyyattiin bula. Warra Minisootaa dhaqa imimman buusee isin warra as keessa jiru miti nagaafatuutu jira. Isaaniif jechaan viidiyoo tana qabaa jira. Gurra keessi calawu. Dhagaye akka Alii Sufiyaan intalaa wajji haasawe ragaa intalti inni wajji haasawe yoggaa sii himtu. Yaa Jaafar Bayaan dhageeffadhu gurri kee haqarraa si duudee jira. Haqarraa meexeeti jirta. Nama guddaa boru viidiyoon tun akkanumatti teessi. Ilmooteetii guddatee ilaala siqqaanfatti. Waliigallee oofi. Hedduu ni dawwalee gise ni dawwalu barreeffama isaa kana nama ilaalee inni kun haa dawwalu laa hundumaan godhee ijoolleen numa calliftee nyaata nyaatu jiranii nyaatarraa kanituma isuma dhaggeeffatu seenan. Isa gise dhaggeeffatu seenan laa hundi godheetuma wajjin itti haasa'an barreeffama haasaa bakka nan dadhabetti deeggartuun biyya olaantuu. Guruupii itti faamatti dawala'ee. Taantee makkatti tana deeggartuu olaantuu waariyo. Barreeffama hogguu inni qaama saalaa kan keessii fi narraabaa kana jeen uwaas tokko lazima waan akkana hin jiru gizeen hin jeen. Muttee gaatteen naa barreessitee laal. Namni saaxil baaftee fi qobattee hin jiru. Muttee gaatteen muqaallichi haalan je barreeffama bakka kanatti. Gizeen inni haalan jiru amma gara galchachoo. Gizeen inni haalan bakka sanatti kan agartu. Haalan gizeen ni jawa ammallee deebi'ee barreeffama addallee kabiraa barreessee jira. Hoggunan dadhabe ijoolleen nuti nama afurii mana keessa jira. Afuran kan keessaa ijoolleen lama waa takka hin balleessin. Waa takka badii takka hin qabdu ijoolleen dhaggeeffattee haasaa laawuntii taa'ee taa'u dhaggeeffattee gizee olaantuun silkiin harkaa buttee irra barreessitullee ishii naa barreessitutti deebisi jaanini barreeffama akkanaa deebisuu hin dandeessu Alii waan akkanaa fadhaa barreessii naan jetti irratti. Alii waan akkanaa fadhaa irratti balleessii ijoolleen immoo bira teessee ati Alii wajjaa sotteen beektu akka inni waan akkanaa fadhu maalitti beektaatti. Ishiin immoo Alii naa beekaa miti waan. Duraan sagalee Hamzaan uummateef fidee jechuu turtan. Laata immoo dhiiroo hoggaa sagaleen ta dhugaa taate. Intala tanaaf maallaqa kanneeti sagalee tan akkas godhi je'een jechuudhaaf deemtanii ammallee. La intala akkaan maallaqa kanneeniif isiniif himuu teessi. Isiniif odeessuuf teessi. Ragaa as jiru kun. Tabiraa immoo wanni inni jechuu fadhu yoo intala maallaqni kanname immoo Alii Sufiyaanii wajjaasee jeetiin maallaqa kanneefi naa deebisi. Aboo badiin badiidha fudhadhu ilma namaati. Badiin badiidha. Balleeyse ustaadni kee fudhadhu khalaas way. Asmaasi gabbuudidha haqni. Hay shariika keetii balleeyse fudhadhu. Assi gabbuun didin hayni. Haqa bakka balleeyse kunoo khalaas. Anis balleeyse badiiti yaniin fudhaan dhiira badiiti yan didu. Siigalee sumaafi warra gartee hoggaa nama jala seene arraba barreessuuf magan. Ani footoo tiyya abbaan fedhe fuudhee gaggara galchee kana godhus. Ani kanuma amma nagartu kana. This is me. Haati footoo irratti kas gootu sanii miti. Alhamdulillah. Maaliif jennaan Rabbiin akka ifi jaalatutti na uume akka Rabbiin na jaalatu kanatti anillee firraa jaaladheetiin jira. Alhamdulillah.
كلا وجهات تيك جرتو مو ناهم تي جرت دبان دبت اولانتون اوكي وجهات تنجرانا انجت اما في تداوس بكن تلابين بيكم اثانتي تين اما دبي مال بيتا وانت نبربانو dhugaadhaan isin sadiin kana walitti araarsu feenan olaantu atillee hamdaa keessa jirtaay dubbadhu laawundii sirritti ji ol kaas sagaleete dubbadhu sagalee tanaan irraa muruu dideetiin irraa muruu dadhabeetiin sagalaffaa miilan mana namatti ol ba'u jira hamza irraan sii muree sii arga siin jenne moo siin jee hamza naan jette hayyee irraa muruu dadhabe moo dadhabe dadhabde hayyee gideen dadhabe sanan dhiisee sirratti silkiiti jallee siuchi godhadhe moo godhan godhatte hayyee san booda ishiin akkamitti si arguu dandeesse hamza kana qofa naa himi akki isiin itti na erguu dandeesse isiin gaafadhee dhufaan jette haya sagalee isiin gaafadhee dhufaan jette ati gaafadhe meegista obsi meegista qoy ageerru obsi kan sabu warri qabbeedhaa dhaggeeffadha warri anarratti zamashaa baatan dhaggeeffadha ilmaan diqaalaa irraa baasuun digirii bite na aalatul dhiisi naarin yemmuu dhugu haye himiif laal asaantiin gaafadhee dhufaan jette na eegii deeqa 30 baruun kun asirra jirti laa viidiyoon isin banee isin garsiisa koko albani viidiyoo daqiiqaa 30 naa obsaa jette asaantiin eeggadhee dhufaa laal qoy sin garsiisa asaantiin eegee dhufa daqiiqa 30 naa obsii qajeelaa laala iyya banadhaadha warri zamashaa isaan irratti baatan sharmuuta itumaa qabda sharmuuta namaa jetta dhiisi nama dharrate bushti Konooti ilaalee guchiin jira qoy mobaayila kiyya kaniin itti haasa'u kanarra ture asirratti gadhiin isin garsiisaa qoy. sila namni rafu qajeelaa laala warri feesbuuka gubbarraa maal jettanii beektanii waan adda addaa anumarratti zamashaa ba'u jirtan kasafuu isinin beeka tokko tokkotti warreen jechuun tartiiba salfii galee diqaalaa ifirraa qoy agarsiisa gadaama isaan kasanuu sin daqiiqaa 30 naa obsi asaantiin dhufaa jirti siifin ergaa Onnola. Akkasitti boodarra isumaatu naaf ergee jechuu asaantii gaafattee jennaan gaafadhee ergiif naan jetteetuma naa ergite waan guututti jira jechuu. hayyee ijoollee warri ajjala jirtan amma alaa kulleen isin warri as jirtan keessan jaarsummaa isin araarsina alaa kulleen hamzaa keenya asaantiilleen dhufte yaa asaantiin dhufuun isii waa gaariidha wanni niin baruufane bakka tanatti warra gartee asa hamzaa shee jaabir sagalee adii sufiyaan kompiitaraan tolfatee jettan kuno dhageeffadhaa asaantii fi ijoollee waraabde waliin jirti asaantiin quba qabdu kan akka quba qabaatanuun barbaadu isin hundi keessanuu. hayyee atillee amma viidiyoo sagalee san si balleessisiisu sagalee jiru akka hamzaan akka si balleessifeedha sagalee kuno amma asirraa hin balleessa osoo isin agartanii an sagalee. Okay, hamzaa keenya kunoo mucayyoon dhufte sobaa miti dhugaadha jedhanii osoo namni 5,000 kun si argu. Ani duraanuu dhugan barbaada malee zulmiin barbaadu. Siigalee sagaleen tana mootanaa miti asaanti. Tanaan sagalee? Sagaleen tanee. Kunoo osoo isin agartaniitiin asirraa dileet godha hunda ishiitu laal. Kunoo osoo namni 5,000 ilaalu balleessi. Osoo namni 5,000 na laalu ani select irra godheetiin jira. Ani zulmii wanni namarratti uumuuf hin jiru laal dileet. Laal gartaa? Qochiise. Galatoomii jazaakumullahu khayran. Egaan daawwattoota keenya. Haaqan barbaada malee zulmiin barbaadu obboleeyyan. Zulmiin dukkana guyyaa boru takkittiin sheer godhe immoo
butameetiin sheer godhe warri immoo Alii Sufiyaan irratti sagalee uummate jettanii waan biraa haasoytan akka akkasin naa quba qabaattaniin barbaada. Yaa kuno obboleettii teenya tanaa wajjin haasawan waa hunda isirraa dhageessanii jirtan ani wanniin asaantii maallaqa sii kafaleetiin akkasii wajji haasa isiin jee. Maallaqa siiyuu quban qabu. Kaasa rabbii kaasee fide hedduu wajji haasaa dhalaa meeqaatam kaayiroo tan keessatti jirtu ammaan dhaamsan hin dabarfatu barbaadu jira. Qoy isarraa geessanii isarraa. Egaan obboleewwan kiyya Hamzaa Sheekh Jaabir yookiin Ustaad Hamzaa Sheekh Jaabir yookiin abbaan mana murtii gurraachaa sagalee mana murtii gurraacha irratti takkarraa hanga 30tti gana tartiibaan baasuuf qopheeffate kunoo nama 1000. Daawwattootaa fi hordoftoota akkuma amma dhageessan kana intaloo gaafadheetiin maallaqa sii kanneetiin godhe nama 5,000tu nu daawwachaa ture nama 5,800 ture. Isaan durattiin gaafadhe haqni jiru lafa kana an haqaafin bula malee akka sareetti wixwix eegee godhee tokko jalan fiffiigu. Haqaan abbaa fedheen na bita. Haqaan abbaa fedheef hin bitama. Dharaaf ammoo addunyaa guutuuf hin bitamu. Gurra keessan isin cala'u. Warri gartee Alii Sufiyaan ustaaza keenna ni beenna maarree keenna Hamzaa Sheekh Jaabir sheexaana maarree sheexaana. Inumaatu dajjaalii fi ahbaashii fi kanaanna wal qixxeeysan. Wallaahi miskiin. Bagumaa chaabbaa islaamummaa namaa kannuudhaa isin harkaan qabaatin. Baguma islaamummaa namaa kannuu fi namarraa fuudhuu isin harkaan qabaatin. Ummata osoo waan hubanne fiiguun ta'ina. Haqa laala. Haqa jala deema. وكونوا مع الصادقين وردوا قاوة الدبة وجتها حقني يترك التيس سيبولج درسي أولج مالي سيبولجو جان ولي قال لي تناب نموتن الرقود في دني علي سفيان الرا دفاع قونا جتني في دن ورك قرتي فيديو دراني فاتي في الإسلام فودي شير قدو مال قدو عدلي هم بيخن جتشو ورمان تنا لغا ربين سنيم عدلي لان ديمو جتشون أنا كافر أنا قداني علي سفيان أنبياء قدو دامتي خانا جتشون كي يمالي فكس قوتني جتشو خيامتي وركانا قدو جراي سنيهم ودافي مالي ani abbaan fedhe yoo kas godhaa oles harka kaan hin kannine numa beeka abad la walii galle tanaaf Jaafar Bayaan gurra si calaw gurri kee yoo haqa fudhate yoo ammas lakki ali aslii fi miciyyoo fi ijoolleen hundi wal taanii dhufan jettan san akka aslii fi micoo fi ijoolleen hundi wal taanee dhufne sagalee tiyyatanii naasa'u tana bee koompitara baantu saniin tolchii fidi Jaafar Bayaan koompitara baantu saniin sagalee tiyyatana tolchii fidi ati nama teekinooloojiitii ni beeytaami maa kijibdasa voice changer jechuun mee voice changer jaa seenaa laalaa numa godhaame walii galle tanaaf obboleeyyan haqa jala deemuun barbaachisaadha. Haqa namatti himan malee dirqi namas jala naman oofan. Alii Sufiyaan haasawen talaa wajji waan fokkottuu dubbate sagaleen ammoo nu bira ni jirti ta'iidii taatee dhumte. Gadin dhiifnu garuu haa taatu yoo ammoo akka dhiiratti ol bahee dhiifaman gaafanne akka dhiiratti sagalee miceodhaa keessaa kukuteetiin akka micoon tana taate ni beeytanii akka goonu goone jechuudha. Gama duubaatiin nama araabsine laal. Lafa jalaa miti. Siigalee tanaaf yoo ammoo irraa deebi'ee ani balleeyse ani maleekaa miti ilma namaati jee irraa deebi'ee falillaa ilhamdu. Yoo ammoo ammallee boonuma kiyya kanarratti hin ta'a jee sayanaal dhandhamuudhaaf ta'a. Qunnamuudhaaf ta'a. Waliigallee akka tana naa beeytanii fi narraan tana qophii tana qabadhee dhufe gaa qophiin isinit dheerachuullee maltiniin beeka yoo isinit dheeratte dhiifama guddaa akkanaa gootan isin gaafadha
tanaan waraabuudhaaf dhufee manni murtii gurraachaa haqa hordofa malee arraba darbaa hin deemu si jala akka sarichaa. Manni murtii gurraachaa qalbii teetii fi aqlii teeta adda fagaattee waliif si galcha. Yoo ati immoo bobbontee ol if qaqqabde gassi qabeessi godha tiiticha. Nama tokkoon sodaatu, nama tokkoof harkan kannu, nama tokkoof gadin godhatu abbichaatu gooticha. Iffaarsuudhaaf miti hojiin si garsiisaa jira. Dhaga'i badanamtittii fi namicha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.